Dubbimaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price sarbama mirgoota namoomaa gochaawwan gara jabinaa rifaasisaa fi badiinsi bu'uuraalee misoomaa Amaaraa fi Afaar keessatti humnooti TPLF'n raawwatamuu laalchisee gabaasonni mirkanoofne bahaa jiran Ameerikaa yaaddeesseeraa jedhaniiru. Ned Price qaamoleen waraana keessatti hirmaatan hundinuu tarkaanfii namoota nagaarratti fudhatan irraa of qusachuu qabu jedhan. Aangawoonni dhimmi isaanii isaan laallatu gabaasaalee kanneen qorachuun dhugummaa isaanii akka mirkaneessanii fi kanneen harka keessaa qaban itti gaafatamoo taasisuu keessatti sirna hundaammataa fi ifatee akka hordofaniif ni gaafannaa jedhan ibsa ba'e keessatti. Mootummaan bakkeewwan finciltoonni Tigraay to'atanii turanii fi dhiyoo irraa gadhiisisetti ajjeechaa jumlaa, saamicha, mancaatii fi miidhaawwan salqunnamtii wal qabatan finciltoota Tigraay raawwatu jechuun himateera. TPLF addatti ibsa US fi ibsawwan mootummaan kennaa ture irratti waan dubbate dhibus kana dura himannaa akkanaa balaaleffataa tureera. Ibsi mootummaa kun gabaasaalee dhaabbilee mirgoonni namoomaa kana dura baasaa turanii wal sima. Waraana kaaba Itoophiyaa tureen qabeenyi guddaan jalaa barbadaa'u Yuunivarsiitii Walloo BBC'tti himeera. Yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa argaman keessaa tokko kan ta'ee fi magaalota Dasee fi Kombolchaatti damee kan qabu yuunivarsiitichi qabeenyi biiliyoona 10 ga'u jalaa manca'uu himeera. Lola torban muraasa darban taasifameen waraanni mootummaa magaalota kanaa fi kaan finciltoota Tigraay harkaa deeffateera. Ta'us miidhaan ga'ee guddaa waan ta'eef deeggarsi gama mootummaa yoo taasifame hojiin baruu fi barsiisuu eegaluu danda'a jedhu pirezidaantiin itti aanaa yuunivarsiitichaa Dr. Amaara Matukku. ኦልሞስት ዩኒቨርሲቲው የለም የሚባል ነው የለም የሚባል ደረጃ ላይ አድርሰዋል። akka yaada isaaniitti yuunivarsiiticha sadarkaa hin jiru jedhamurra geessisaniiru. Gamoowwan kolleejjii 2 akkasumas laaboraatooriiwwan haalaan miidhamaniiru. Kan barbadaa'anis kan saamamanis jiru. Yoo mootummaan itti amane carraan dhaabbata barnoota olaanoo kana hojii eegalsiisuu ni jira jedhamee amanama. Badiin guddaa yuunivarsiitii keenyarra finciltoota Tigraayin alatti haleellaa diroonii mootummaanis qaqqabee jira. Gamoon 2 guutummaa guutuutti barbadaa'e. Akkasumas galmi guddaan barattoonni itti eebbifaman akkasumas gamoon bulchiinsa yuunivarsiitichaa manca'aniiru. Farnicharoonni, kompiitaroonni manca'aniiru yookaan saamamaniiru. Badii kana furuun yuunivarsiiticha bakka dur turetti deebisuuf gabaa amma jiruun yoo laalle kan yuunivarsiitii Walloo qofa gara birrii biiliyoona 10 ni gaha. Finciltootni kaampaasii Kombolchaa buufata leenjii isaanii, kaampaasii Dasee immoo buufata ajajni irraa kennamu akkasumas bakka itti wal gahan godhanii turan. የማዘዣ ጣቢያቸውም ፕላስ የስልጠና ቦታ ኮምቦልቻ ካምፓሱን የስልጠና ቦታቸው ነበር ያደረጉት። ፕላስ የደሴ ካምፓሱን ደግሞ የማዘዣ ጣቢያ አድርገው ስብሰባ ቦታም የነበረ ነው ማለት ነው። መንጫቲ ከነ ቦዳ ኤገሬን ዩኒቨርሲቲቻ ማልታ ጀኔ ዶክተር አማረ ጋፈነ ተወሰኑት ትምህርት ዘርፎች ላይ አስቸጋሪ ሊሆን ቢችልም እንኳን laabiraatoorii maaqaaqaam workshop maaqaaqaam dameewwan barnootaa muraasa irratti rakkisaa ta'us kutaa laabiraatoorii qopheessuun kan yeroo fudhatu ta'us barattoota saayinsii hawaasaa fi kanneen saayinsii biraatiin barnoota laabiraatoorii xumuran eebbisiisuun ni danda'ama. Manni kitaabaa miidhaan irra hin geenye kompiitaroota irra gara caalu haarda diiskiitu saamame. Inni yoo bakka buufame firaashonnis yoo bakka buufaman barumsitti deebi'uu hin danda'ama. Damee barnootaa hundaan barattoota fudhachuu hin dandeenyu malee damee barnootaa filatameen barattoota simachuun baruuf barsiisuu gaggeessuun ni danda'ama. Hanga suphamee bakka duriitti deebi'utti yoo eegne hanga waggaa 2 ol nu duraa fudhachuu danda'a. Keessumaa kanneen saayinsii hawaasaa barataniif eebbaaf jiini 2 isaan hafe simannee eebbisiisuun ni danda'ama. እና ተመራቂዎችን ማለት ነው ኦልሞስት የጨረሱ አሉ 1 ወርና 2 ወር የቀራቸው እነሱን ተቀብለን ማስተናገድ የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። መንጫቲን አለቲ ናናው ዩኒቨርሲቲ ወሎ ዋልቺ ራወተሜ ጅራቹ ወደፈኔራ ሃንገም ዱጋደ ጀኔ ዶክተር አማረ ጋፈኔ ቁስለኞች ቀድመው የመከላከያ ኃይል እዛ ነበረበትና miseensonni raayyaa ittisa biyyaa miidhamanii achi turanii fi jiraattota naannichaa irratti miidhaan gaheera. Kunneen ajjeefamanii yuunivarsiitii keessas naannawichas reeffi isaanii argamee uummanni awwaaleera. Finciltoonni Tigraay kallattiin mana isaanii seenaa akka ajjeesan turani. Yuunivarsiitii keessaaf ala kan awwaalaman jiru. Hojiin kana qulqulleessuu yeroo dhiyootti adeemsifama. Isa yuunivarsiitii Walloo finciltoota Tigraay himate irratti gama TPLF'n wanti jedhamee hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kallattiidhaan isin bira gahaa jira. Mamoodduuwwan gaggabaaboon isinitti himaa. Mootummaan walga'ii addaa manni maree mirgoota namummaa UN waa Itoophiyaa irratti mari'atuuf waame morme. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen qorannoon walloo UN fi koomishiniin Itoophiyaa dalagan hordofee tarkaanfiin fudhatame osoo jiruu lammata addatti dhimma Itoophiyaa irratti mari'atamuuf waamichi taasifamu isaan gaddeeraa jedheera. Itoophiyaan ergama siyaasaaf taasifamudha jechuun miseensonni mana marichaa akka irraa hafan waamicha taasifteetti. Obomboleettiin Ameerikaa bulchiinsa Keentaki keessatti mudate hanga ammaatti namoota 64 galaafate. Balaa uumame hordofee maatiin oduu fira isaanii dhabanii dhaga'uuf wayita eeggataa jiranitti barbaachi namoota badanii itti fufeera. Ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook bulchitoota naannolee kanneen ajaja waraanaa biyyattii kan baatii onkololeessa keessa fonqolcha mootummaa gaggeessee tureen muudaman kaasan. Ministeerri muummee Hamdook dabalatee qondaaltonni miseensota mootummaa ce'umsaa garee siivilii hedduun ajaja waraanaa biyyattiin to'annaa jala oolfamuun isaanii ni yaadatama. Oduu biraattan ja'a erga mootummaan torban 2 dura magaalaa seena qabeettii Laalibalaa to'achuu ibsee booda dilbata kaleessaa finciltoonni TPLF magaalattii to'achuun dhagahame. AFP fi Reuters jiraatota eeranii akka gabaasanitti lola maleetii magaalicha to'achuu kan danda'an Hirphaa Gammachuu bal'isee nutti hima. Finciltoonni TPLF magaalaa bakka hambaa seenaa UNESCOtti galmaa'e of keessaa qabdu Laalibalaa wayita to'atan dhukaasni homtuun turre. Laalibalaan bakka argama bataskaana dhagaarraa bocaman qabdu beekamtu yoo taatu baatii hagayyaa darbe humnoota Tigraayin to'atamtee turte. Erga humnoonni federaalaa to'atanii guyyoota 11 booda immoo finciltoonni deebisanii to'achuun dhagahame. Namni ta'ii sana ijaan arge tokko Reutersitti akka himetti humnootiin mootummaa federaalaa wajjiniin wal waraanan halkan gaafa sanbataarraa kaasuun Laalibalaa dhiisanii bahaa turani. Namni kun akka jedhutti kanneen hafan dilbata ganama bahan dhukaasa fageenyarraa kan dhageenye halkan duraa ture. Garuu humnoonni TPLF dhukaasa tokko malee deebisanii magaalaa Laalibalaa to'atanii jedhan. Namni kun adda bilisa baasaa Tigraay wabeeffachuun AFP'n akka gabaasetti magaalaa Gaashanaa kan dhiyeenya Laalibalaatti argamtu dabalatee deebisnee aleellaa bal'aa gaggeessaa jira jedhan. Dhimma kanarratti hanga ammaatti gama mootummaatiin yaadni kenname humtuun jiru. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa toora tiwitara isaaniitiin humnootiin keenya waan baay'ee gaarii raawwataa jiru jedhan. Garuu sanbata darbe waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed karaa toora tiwitaraatiin Abiy gara adda waraanaatti deebi'uudhaa fi humnootiin federaalaas daandii gara Maqalee geessu irratti magaalota tarsimoo hedduu to'achuu himee ture. Torban darbe jiraatonni Laalibalaa AFP'n dubbise loltoonni TPLF bakka qulqulluu naannoo Amaaraa keessatti argamu kanaaf eegumsa taasisan illee uummata magaalittiif garuu jireenyi rakkisaa ture jedhan. Finciltoonni irra deebiidhaan nyaataa fi bilbila moobaayilii barbaadu. Akkasumas kuusaa qorichaa hatanii jechuun AFP'n kan gabaase. Jiraataan tokko namoonni baay'een magaalittii gadhiisanii bahaa jiru tarii haaloo ba'uu danda'u jechuun waan yaadaniifi jedha. Duraan yoo Tigroonni ba'an gammachuu keenya ibsannee turree jedhan. Dilbata ministeera muummee Abiy erga humnoonni TPLF buufata waraanaa mootummaa federaalaa kan kaaba biyyattii irratti aleellaa raawwatan jedhaniin booda waraana gara naannoo Tigraayitti ergan. Isaan boodas humnoonni federaalaa waraana torbanoota muraasa gaggeessaniin magaalaa Maqalee to'atanii turan. Haa ta'u malee waxabajjii keessa finciltoonni cimuudhaan deebi'anii naannoo Tigraay qabachuun gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'achuu eegalan. Finciltoonni gara magaalaa guddoo Finfinneetti dhiyaachaa dhufuu isaaniitiin biyyoonni akka United Kingdom, Ameerikaa fi kaan hedduus yaaddessuun lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa akka ba'aniif kan gaafatan baatii darbe keessa ture. Erga yeroo sanaatii kaasee waraanni federaalaa magaalota baay'ee daandii gara Finfinneetti geessu irrattis argaman deebisee to'ateera. Waraanni waggaa tokko oliif gaggeeffame rakkoolee namoomaa bal'aa qaqqabsiiseen naannolee Tigraay, Amaaraa, Affaar keessattis namoonni miliyoona 9 ol ta'an midhaan nyaataa saffisaan akka barbaachisu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii himeera. Mee hangam keessantu oolmaa barsiisaa keessanii yaadata? Naqamteetti barattoonni duraanii barsiisaa Abeel Bulchaa kaka'umsa mataa isaaniitiin walqindeessanii oolmaa barsiisaa isaanii gochaan agarsiisan oolmaa barsiisaa yaadachuuf fakkeenyummaa gaariidha. Hojii gaarii dhalootaaf barumsa ta'u barsiisotaaf immoo haamlee dabaluudha. Barattoonni duraanii magaalaa Naqamtee barsiisaa isaaniif konkolaataa birrii 700 ol baastu bitanii kennaniiruufi kanneen barattoota qindeessan keessaa tokkoo fi yeroo ammaa siivil injiinaringiitiin daandii qilleensa Itoophiyaa keessa kan hojjetu Bizu'aan Tashooma barattoonni 100 irratti hirmaatu BBC'tti hime. Barsiisaa Abeel Bulchaa kan konkolaataa badhaafaman maal jedhu dubbiseera. Ammas isa wana jechaa jira. Tumii toba fitee 8 keessa jiraan. Sooromatti dhiyaatan jechuudha reemma? Dhiyaaddeera. Gara barsiisaan hin dullomuudha malee dulloomeera.
Amma umuriin keessa meeqa jechuudha? Amma umuriin koo 58. Tole. Akka dhageenyetti egaa barattoonni keessan duraanii walitti dhufaniiti kan isaan konkolaataa isin badhaasuudhaan kan dhageenye. Konkolaataa akkamiiti wanta akkasii kan eegdanii turtan isin? No, waan akkasiillee konkolaataa isaanii bitanii giitsiidha. Bara birii 750 akkas deema. Konkolaaticha jechuun ta'in ijoollee guddistee dhuma isaanii akkasii nama guddaa ta'anii inni kaan dooktar, inni kaan paayileeta, inni kaan injiinar hedduu kan ta'an immoo leksharoota eessaa keessaa Gondar Medical School, Bahar Dar, Adra University, Jimma University, Haromaa iddoo isaan hin jirre hin jiru. Vootidii ta'in hojjedhee badhaasaa fituun ta'in bakka nama guddistee lammiin kee iddoo guddaa akka ga'uuf fedhii faawwii keessa tureeti. Akka ijoolleen herreegasii dandeessuu bakka asfaltii amma danda'u hundumaan gargaare. Tole. Kana dura konkolaataa qabdu turtanis? Kanayyuu hubatanii ta'an kan isaan naafisanii. Yeroo isaan konkolaataa qabu miilaan deemaa. Eessa barsiistu isin? Amma mana tamaarii dhuunfaan hojjedhaa fi kanurraa mishinariitii innoveetii fedhu. Boarding innovative academy dhuunfaati kan inni hojjechaa jiru. Magaalaa Finfinnee jechuudha. Egaa miindaan barsiisotaan beekama ammatti garuu booda kana fooyyee qaba gaarii ta'uusaa dhageenya. Kana dura garuu barsiisaan qarshii miindaa argatu ol kaatee konkolaataa bitaa wanni jedhan kun ulfaatu mala. Tarii konkolaataa kana oofaatti jirtu moo oofuuf eeyyama baaftaniittu maalitti jirtu? Anillee waan akkasii baruun badaan natti ulfaatu dafeeruma baruu nan danda'a deema yaada ofuus nan danda'a amma garuu duraan nama konkolaataa ofuun ni rakkinni koo bitachuu baqa adda adda yaadu waan akkasii amma barsiisonni baay'ee nama waa'ee mindaaf kaase har'ayyuu jireenyi barsiisaa mindaadhaan keessa jiraata akka yaaddi iddoo fedhe yoo jiraatte of qabdee Yaajamanii torban labayyuutti sarvaayivii gochuun dandeessu mindaa amma jiru akkuma biyyaatti baay'een itti gammada gaafa riizaaltisanii argitu kontribuushinii mataa gootii keessa ofii koo amansiisee maqaan jiruu fi. Amma barattoonni keessan duraanii walitti dhufanii konkolaataa bitan isinii kennaniiru. Isin immoo konkolaataa caalaa bakka barattoonni kun gaantu na gammachiiseera naan jettanii erga isin kaaftanii hariiroon barataaf barsiisaa yeroo kana yoo akkamtee wayya jettu isin akka nama muuxannoo waggoota dheeraa barsiisumaa keessa turetti. Yeroo baay'ee maal jedhu barsiisaa ture barnooti jedhu garuu barnoota ammayyuu hin caalasa duri aan akka yaadutti anis baradheen darbee yeroo barachaa ture barsiisaa fi barataa gidduu reeleeshiniin jiru baay'ee gadaadha hawwii kee fedhii kee ittiin himtu ani immoo ijoolleen barsiisee akka hiriyaatti akka obboleessaatti akka abbaatti maqaatti dhiyaatee fi barataan darbee mataa kee yaabbatu si kabaje yaa'u. Yoo garaa keetii hojjettee jaallata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaatti jirtu sagantaan keenya irraa kanumaan xumuramee boor kibxata walitti deebina ammayyuu taanaan ture halkan gaarii.